Ayyaana shamaa kan jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa kun guyyaa irraa kana gaawwantiin isiniif qabadheetii dhufe sagalee keessan qofaa fayyadamuudhaan afaanota gosa barbaadan kamiin iyyuu barreessuutii karaa itti dandeessan isinitti kanan agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa namoonni tokko fakkeenyaa fi afaan Arabiffaa kan beekanii garuu barreessuu isaas ta'ee dubbisuu isaa kan hin beekne jechuudha. Afaan Arabiffaa sana yoo beeku ta'e salphaatti jechuudha qooqa isaanii yookiin sagalee isaanii fayyadamuu qofaadhaan barreessuutiin danda'u. Ergi barreessanii booda immoo gara biyyoota barbaadan kamittiyyuu sheerii gochuutiin nama barbaadaniif erguu ni danda'u jechuudha. Kanaaf egaa isin afaan beektan tokko barreessuus ta'ee dubbisuu hin beekta yoo ta'e salphaatti afaan sana dubbachuu qofaadhaan barreeffama amma barbaadan barreessitanii namoota barbaadanii fi sheerii gochuutiin dandeessu jechuudha bifa barreeffamaatiin. Kanaaf uumaa waa tokko guyyaa irraatti kaasee ani hin baranne ani afaan akkasii hin beeku beekee hin barreessu jechuuti hin dhiistu jechuudha. Sababni isaa appilikeeshiniin guyyaa irraa kana isiniif qabadheetii dhufee hunda isaaf iyyuu furmaata kan isiniif ta'udha jechuudha. Appilikeeshiniin kunis egaa akkuma amma isinitti meedha jechuudha. Egaa qooqa keessan yookiin sagalee keessan qofaa fayyadamuudhaanitu laanguweejii barbaadanii yookiin afaanota barbaadan kan addunyaa kanarratti argaman hundaa barreessuutii isin dandeessisa jechuudha. Egaan haalli itti fayyadama illee baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Egaan jalqaba appilikeeshinii kana buufachuutii qabdu jechuudha. Appilikeeshinii kanas immoo lafti isin buufattanii Telegram chaanalii kootii fi akkasumas immoo description box irraa ni argattu waan ta'eef warri karaa Telegramii hordoftan yoo jiraattanii OTSL saa kan jedhudha. Sarchii yoo gootan jalqaba irratti na argachuu dandeessu. Description box irraa al tokkootiif ennaa tuqxan immoo gara websaayitii koosiin geessa achirraa salphaatti ni buufattu jechuudha. Egaan jalqaba appilikeeshinii kana keessas akka seentaniin fakkeenyaaf ofiisaatiin naaf defaultii naaf fudhatee jira jechuudha afaanota lama. Afaanonni kun lamaanis immoo Amaariffaa fi Ingiliffadha jechuudha kunootti. Kunootti amma fakkeenyaaf afaan Amaariffaa yoon tuqe gara Ingiliffaatti gara Ingiliffaa yoon tuqe immoo gara afaan Amaariffaatti naaf geeddarama jechuudha. Kun kanan hin barbaadne jechuudha. Isin immoo kan barbaaddan kan mataa keessanii afaanota baay'ee jira waan ta'eef filachuu ni dandeessu. Kunootti as keessa siitingii keessanii seentu jechuudha lafan xiyyaan agarsiise kana. Siitingii kan keessa innaa seentanii kunoo more siitingii kan jettu jirti. Achi booda iddoo kanarraati primary language fi secondary language kan jedhu jira. As keessaati primary language kan naaf ta'a jettanii filattanii afaan barbaaddan Chaayiniffa ta'uu ni danda'a, Ingiliffaa, Arabiffaa, afaanota baay'ee jira isaan kana filachuu ni dandeessu. As keessaati Ingiliffarra kaa'adheetiin jira kan kiyya. Saniin booda secondary language lafa jedhutti immoo Amaariffarra kaa'een tan jira jechuudha afaan Amaariffaa as keessaati irra kaa'attu jechuudha. Saniin booda inni ofiisaatii maal isiniif godha? By the way dark mode fi akkasumas immoo irraa kaasuu ni dandeessu jechuudha. Dark mode jechuun screen gurraacha kan isiniif godhu chaarjii keessan ija keessanii fi kan protect isiniif godhudha jechuudha. Kunoota amma ifarra kaa'eetan jira kan isiniif mul'atuu fi gara booda innaa deebitanii asirraatii waraabuu qofaadha jechuudha. Sagalee keessanii innaa softanii inni ofiisaatiin direct isiniif waraabaa jechuudha. Isin maal gochuuti qabdu fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa asoftu yoo ta'e afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa iddoo kanarraa wal faana isiniif kaa'atii deema. Salphaattitu wanta barreessuu barbaadan dogoggora malee asoftanii qofaa barreessisuutii ni dandeessu jechuudha. Ani amma saayitii kana record isiniif gochaa waan jiruu fi appilikeeshiniin kunis sagalee keessan record gochuudhaan isiniif hojjeta waan ta'eef wal faana hin danda'amu jechuudha. Garuu guutummaa guutuutti sirriitti ni hojjeta jechuudha. Appilikeeshiniin kun dhibbaaf dhibbatti ni hojjeta. Ji'oota hedduudhaaf ittiin hojjedheetan jira waan ta'eef wantoota garaagaraa irratti viidiyoo irratti illee appilikeeshinii kanaan fayyadameetiin jira wantoota hedduudhaaf na fayyadeeti jira. Kunoota akkuma agartanii egaa salphaatti dhuma irratti egaa fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa haasa'uu qofaadhaan osoo hin dogoggoriin bifa kanaatiin barreeffadhe saniin booda dhuma kanarratti haala kanaatiin ergin barreessee fixee booda koppii jedhee nama barbaadee fi karaa iimoos ta'ee karaa telegiraamii karaa watsaappii erguutii nan danda'a jechuudha. Kanaaf isin appilikeeshinii kana innaa fayyadamtanii language keessan ergi sirreeffatanii booda wanta haasa'uu barbaadan sana directly ni haasoftu inni ofiisaatiin isiniif waraaba. Sanii booda salphaatti wanta haasoftanii barreessifachuu barbaadan sana directly ni barreessitu dhuma irratti koppii gootanii nama barbaadanii fi sheerii gochuutii qofaadha. Itti fayyadamni isaa hin cimu jechuudha. Ofii kiyya haasaa barreessisuu isinitti agarsiisuu barbaadeetin ture garuu yeroo ammaa kana sababii naan mijannee fi sagalee koo wal faana bilbila tokko irratti waraabuu waan hin dandeenyeef dhiiseetan jira jechuudha. Garuu akkan hojjetu dhibbaaf dhibbaa naamanaati itti fayyadamaan isin jedha. Appilikeeshiniin kun hedduu tokko isin gammachiisa. Namoonni miiliyoonota dhibba tokko ol ta'anii appilikeeshinii kanatti fayyadamaa jiru. Isinillee isaanitti dabalamaa fayyadamaan isin jedha. Egaan oduu isiniitiin dheeressu yeroo taanuun immoo kana caalaa kan bareedu appilikeeshinii yookiin immoo barumsa kan biraan deemnee amma garuutti egaan naaf turaa isinan jaalladha isinan kabaja. Bye bye.